ما شاء الله تبارك الله. تركي تركي فراشي عربية مجلسي كسم فراشي بوندي دي ساتي ولين. لكن يعني ما شاء الله تزازي بوليتي كينيا سبيزا ليك أبدي. عفتني كان فكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتر دفتوتا كوتر رجرتو نجا كيسني فيوما. الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بقدرت بتربي نجا فيا سن هاتاسسو. إجا حكم argitan meeshaan kuni asbiizaa waliin meeshaa karaa dedoo deemudha. Dedoo jechuudha. Namoonni baay'een dedootti argitan aan jettu eeyyen yeroo hedduus ergeera. Inshaallah hin ergamaa sumaanoo. Akkas inshaallah akkuma argitan asbiizaa qabdi. Gosa lama jechuudha. Haadhaa fi haadha deessee fi haadha lammaffaa jechuudha. Wanta dhamayyaa amaatii jedhamti akka naannoo keenyaatti. Akkasii dhaaf bitte jechuudha. Buleettiin keenya kun asbiizaa kanaa fi afata akkuma sila isinitti hime firaashii boondidii sadansaa tiraasii 12 waliin. Tiraasiin garuu isa boondidiidha garuu waan isa kaanittan kaa'ee tiraasii suma xixii sanattan kaa'e jechuudha. Kanaafi akkas fakkaate tiraasichi malee isa boondidii keessa baay'ee bareeda tiraasiin inni kun carqiin. Akkas inshaallah gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Laayikii godhaa viidiyoo koo laayikii godhaa barakallahu fiikum. Maashaallah. Akkasi namoonni firaashiif tiraasii ajajattanuu yeroo firaashii boondidii ajajattanu amma kun firaashii 9 firaashii 3 tiraasiin 9 sila firaashii 3 irraa garuu boondidiin xiqqoo saayiziin isaanii dabala gatii ta'e jennaan kunoo hanqatee jira. Kudhuma lama barbaachisaa jechuudha haala kanaan. Asitti tokko achitti tokko jechuudha. Firaashii boondidii 3 yoo ta'e tiraasiin 12 yookiin 10 waan akkasii osoo godhattanii bareedduudha asumaanoo. Inshaallah asumaan kara gatiitti. Moonni asbeezaa bitachuu barbaadan kan isinitti himu gatii yeroo hammaatee kanarratti hundaa'uudhaan kiiloo hanga barbaadanu gatii isa kanaan baay'isattanii ergachuu dandeessu jechuudha. Namoonni torban kana keessa bitachuu barbaadan fakkeenyaaf wanti akka zayitii shunkurtii bunaa kun gatiin isaa dhaabbataa miti dabaluu qannasuu danda'a guyyaarraa guyyaatti jechuudha. Amma birraadha gatiin meeshaa kamiyyuu bakka tokko dhaabataan jiru. Akkasi. Inshaallah kun akkuma argitan as biratti sukkaara kiiloo 2. Sukkaara yeroo ammaa kana kiiloonii birrii 175 kun kiiloo 2 birrii 350 jechuudha sukkaarri kiiloo 2. Yaansuudhaan as biratti misira keekii kiiloo 3 kiiloo 6 jechuudha. Qofaatti kiiloon tokko isaaba 210ti. Misirri. As biratti immoo barbarree kiiloo 2 kiiloo 4 isaaba birrii 1200. Barbarree kana gabaarraan binnee ofumaan manatti qopheessinee jechuudha. 1200 kiiloon tokko. Yaansuudhaan bunni beekamu baay'ee tokko jabaatee ture amma garuu erga haaraan galee qannasee jira. Kiiloon tokko isaaba meeqaati? Isaaba 750 kiiloon tokko. Isaaba 750 kiiloo 2 kiiloo 4 jechuudha. Itti aansuudhaan shunkurtiin illee maashaallah nuura kasee jira. 100 galee ture. Amma garuu kiiloon tokko birrii 50tti gad deebi'eera shunkurtiin. Kiiloo kun kiiloo 4 kun kiiloo 2 kiiloo 6 isaaba birrii 50 jechuudha. Itti aansuudhaan mokoroonii kiiloo 4 kiiloon tokko isaaba 165 jechuudha kiiloon tokko mokoroonii.
Itti aansuudhaan soogidda kiiloo tokko soogiddi kiiloon tokko isaaba birrii 50 kiiloon tokko. Akkasitti aansuudhaan saamunaa kana firee 12 fireen tokko isaaba birrii 65 siistarii bittee siinatti marti jechuudha. Gatii isaa waraqata irraa laalteen hin binne. Isaaba fireen tokko 65 firee 12 qibaatii fasaashiif ciqaa ittee kuni ciqaa isaatii kun immoo fasaashii isaa kuni inni fasaashiin birrii 300 inni kun birrii 350 birrii 750 jechuudha walitti qibaatichi. Biratti zayitii 3 qabdii abbaa liitirii 5 liibiyaa isaaba 1650 jechuudha. Zayitiin tokkoonsaa birrii 1650 zayitiin tokko. As biratti siinii darzaniin tokkoon kun birrii 2500 darzaniin tokko jechuudha. Akkasitti firee 12 immoo gimmaashii walumaa galatti siinii firee 18 jechuudha. Aansuudhaan as biratti burcuqoo kana burcuqoo 5 ma'azanii yeroo hunda isiniif bitu jechuudha. Dhiquudhaafis maaliifis illee burcuqoon kun bareedduudha. Burcuqoo kanan jaalladha jechuudha. Isiin qaqalloo sun dhiquu maaliin nama rakkisti. Kun sarvisii maayikaa kun guddaa isaatii yeroo sarvisiin kun bifa qayyaaratee dhufa. Isiin kun bicuusiiti, isiin kun jiddu galeessa. Isiin kun immoo guddaa sarvisii sadansaa walirratti burcuqoo darzanii tokko jaha kunoo burcuqochi birrii 1300 galeera 1200 ture 1100 1900 ture jechuudha. Baay'ee tokko daddabalaara qodaan birraa kana. Itti aansuudhaan jookii kana qobaatti birrii 1300. Itti aansuudhaan jabanaa qodaa isaatii waliin qodaa jechuun keddoon siin kun qobaatti gurguramti kun qobaatti jabanaan qobaadha. Achumatti walitti itti bitama. Walumaa galatti birrii 300 jabanaan kun. Akkasii inshallah afatammoo akkuma argitan sufraa 2 qircaatti. Sufraa tokko sufraa dheerinni isaa meetira 2 jechuudha. Dhaabii firaashiiti. Qircaatii sana wajjiniin walumaa galatti yeroo ammaa kana afatni firaashii boondidii tiraasiinsaas boondidiin ta'ee carqiinsaa hodhamee bahee firaashiin 4f tiraasiin 12 maaliif jennaan irra hedduun mana firaashii 4f tiraasii 12 jechuudha kan namni ajajatu. Kanaaf anis kanuma firaashii 4f tiraasii 12 isinitti himaa kan isii garuu firaashii boondidii 3f tiraasii 9. Yeroo ammaa kana firaashii boondidiin 4f tiraasii 12 tiraasiin baay'ee tokko dabalee jira. Tiraasiin duwwaan garuu haa ta'u gatiidhuma lagizeef kan akkasumaan inshallah furadhaa. Walumaa galatti firaashii boondidiin 4 tiraasiin 12 sufraa kana qircaatii kana wajjiniin hodhamee bahee carqii isaatii wajjiniin birrii 1046 jechuudha. Firaashiin isaa kun zippiidhaan hodhamaa boondidii jechuudha. Ammatti gaakkirgasii ol fuudhee maal jedhee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Kun olaa keessoon isaa boondidiidha. Carqii gafarii isinitti hodhamee jira. Zippii gatii ta'ennaan isaatii barbaadan baastanii miiccuu dandeessu boondidiidha. Naakkargasii egaa waan ulfaataa ol fuudhuu hin danda'u. As amaleeyyaadhaan handee gatii ta'ennaan yeroodhaaf rakkoodha. Ammayyuu meeshaa tokko irraanfadhee ol fuudhee jechuudha. Rakkoo ta'aaraa. Kanaaf inshallah akkasii hordoftoota koo viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaataa. Laayikii godhaa. Namoonni meeshaalee garaagaraa asbeezaa mana keessaa Arabiyaa Majlisii kaasee meeshaalee farniicharaa Arabiyaa Majlisii asbeezaa mana keessaa maggaarajaa afata golgee walumaa galatti meeshaa mana guutuu ajajachuu barbaadanii ana biraa argachuu dandeessu inshallah. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Laayikii godhaa. Namoonni lakkoofsa koo egaa yeroo hunda nama maxxansa lakkoofsaa irra hedduun keessan garuu viidiyoo laaltaniin xumurtanuu gatii ta'ennaan isumaan irratti illee maxxansee lakkoofsi meerre jettu lakkoofsi koo maaliif iyyuu duwwaa 941 52 74 63
telegiraamii fi waasaappiin argachuu dandeessu. Namoonni kana lamman hin qabne iimoodhaan isin argachuu dandeessu isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayikii godhaa.